Ayyee nashamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsaa channel hundumti keessan nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqeenaa galatu egaan kunoo guyyaa irraa kanas immoo wanta isin fayyadaa isin gargaara jedheetii yaade gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan gaaffii keessan isiniif deebisuudhaafan dhufe jechuudha. Baay'een keessan kanneen nan gaafatan yoo jiraatan illee wanti kun akka inni isin fayyadu waan beekuufan isiniif qabdee dhufe jechuudha. Egaan wantichis maal yoo jettanii irra deebiidhaan gaaffii kana kanneen na gaafatan jechuudha. Akamittan add friendii Facebook korraa balleessee follow batanii uummachuutti danda'a kanneen naan jettanii fidha jechuudha. Fakkeenya kunoo adda irratti akka argaa jirtanitti iddoon kun jechuudha profile namaa jala nama tokko jala innaa seentanii add friendii dha jechuudha. Add friendii kana innaa sin cuqaastanii add friendii gaafata jechuudha. Garuu iddoo add friendii jedhu kana balleessitanii akkaataa itti follow friendii kan mataa keessanii irratti uummachuutti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf meesii profile kiyya irratti deemee isinitti agarsiisuutti danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf profile kiyya keessa innaan seenu kunoo takka walii wajjin wal baree jira waan ta'eef add friendii walii wajjin taanee waan jirruufidha jechuudha. Wanti kun kan inni akkas ta'eef jiru garuu al tokkootiif innaan kan cuqaasu wanta inni ta'u mee walumaan ilaallu jechuudha. Kunoo akkuma adda irratti argaa jirtanii iddoo kana irratti jechuudha unfriend follow kan jettu jirti jechuudha. Kanaaf iddoo kana irra innaan cuqaasu follow naaf godha jechuudha. Meestii follow innaan godhu wanta inni ta'u ni ilaalla jechuudha. Egaan bifa kanaatiin amma follow godheetiin jira jechuudha nama kana. Egaan profile keessan irratti akkaataa itti follow batanii uummachuutti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo gaa iddoo kana irratti akkuma argitanii follow kan jedhu isiniif fida jechuudha. Innaasini nama tokko add friendummaa isaa gargar kutuudhaaf yennaa isin kaatanii kunoo gaa yoo barbaadan unfollow duwwaa godhachuu ni dandeessu, yoo barbaadan immoo unfriend gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaan isa kana kan isinitti agarsiisu kan namaa irratti osoo hin taane kan mataa keessanii irratti akkaataa isin itti follow batanii kana uummachuutti dandeessan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Egaan hanga xumuraatti sirriitti step kiyya hordofaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Haalli ittiin kana godhachuutti dandeessanii baay'ee tokko salphaadha. Isin step kiyya duwwaa sirriitti hordofaan isiniin jedha. Jalqaba akka Facebook keessa seentaniin bifa kanaatiin ergii Facebookiin profiiliin keessan isiniif banee jechuudha. Kunoo gubbaa kana irratti mallattoon tuqaa sadii ni jirti jechuudha. Mallattoo tuqaa sadan kana al tokkootiif cuqaastu jechuudha. Siitingii ani isinitti agarsiisu argachuudhaaf jechuudha. Saniin booda akka step kiyya hordoftaniin kunoo gara garanaatti isin dabarse jechuudha. Ergi inni gara garanaatti dhufee isin dabarse kunoo bifa kanaatiin ergi inni isiniif fide jechuudha. Kunoo settings kan jettu jirti jechuudha. Settingii kana keessa seentu jechuudha. Settingii kana keessa ennaa isin seentanii kunoo wanti inni isiniif fidu isa kanadha jechuudha. Ergi inni gara kanaatti isin fide immoo wanti isin gochuutii qabdanii kunoo ammas waanuma isinitti agarsiisu nafaana godhattu jechuudha. Keessan irratti kana gaa ennaa godhattanii add friendii namni sirroo isin gaafachuuf jedhu wanti inni isa gaafatu follow fi add friendii jechuudha. Namni isin hordofuu barbaadu follow godhee yoo isin hordofe malee inguuta jechuudha. Egaani kuni bifa lamaatiin ni hojjeta jechuudha. Warreen namoonni isin hordofaa jiranii 5,000 ol yoo qabaatanii add friendii 5,000 ol yoo qabaatanii wanti hundumti isaa kanneen kan add friend jedhu badee jechuudha. Follow qofaadha jechuudha. Profile keessan irratti kan mul'atu follow qofaa yoo godhe namni tokko isin hordofuu danda'a jechuudha. Kanneen immoo 5,000 gadi reefuu 1,000 2,000 nama add friend qabdan yoo jiraattan immoo add friend isiniif fida, follow button isiniif fida waan ta'eef lamaan isaa akka namni isin hordofu akka namni isin add friend isin gaafatu ol faana godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf isa kana adda baasuun naa hubadhaan isiniin jedha hordoftootiyya. Warreen namoonni baay'een isin hordofaa jiraatanii follow qofaa isiniif kenna baay'ee tokko bareeda baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kanaaf amma oduu isinittiin baay'isu ergi gara settingii kana dhuftanii jechuudha. Kunoo wanti isin barbaadatanii public post kan jettu jirti. Public posting kunoo iddoo kana irratti argamte jechuudha. Settingii keessa akka seentaniin public post kan jettu kana keessa naas seentanii kunoo iddoo kana irratti jechuudha. Iddoo kana irratti wanti isin gochuuti qabdanii hunda saayyuu public godhataniitu kaa'uu qabda jechuudha. Akkuma irratti agartanii kunoo public godhaan isiniin jedha. Kunoo akkuma agartan kana ankiyyaa public godheetiin jira. Al tokkootiif fiichi cuqaastu jechuudha lafa public jedhutti jechuudha. Batalee kunoo iddoo isa jalqabaa kana irratti friend isa kan hin goone jechuudha. Kunoo public yennaa gootanii bifa kanaatiin isiniif ta'a jechuudha. Amma friend ta'ee jira. Yennaan public kana cuqaasu immoo kunoo bifa kanaatiin naaf ta'a jechuudha. Kanaaf wanti isin gochuuti qabdanii kunoo gajallaa kanarra illee gadhuftanii public gochuuti qabdu jechuudha. Hunda saayyuu saniin booda kunoo baay'ee tokko salphaadha. Amma gara boodaanii deebiitu jechuudha. Amma gara boodaanii deebitu settingii isa jalqabaa xumurtanii jirtu jechuudha.
egaan siitingii isa jalqabaatu murtanii jirtu amma immoo wayii tokkotu sin hafa jechuudha ammas itti dabaluudhaaf jechuudha kunoo al tokko isa kanarra cuqaastu jechuudha isa kana sababni nuun itti daballuufi inna addi friendiin keessan 5,000 ofii isaatiin isiniif guutee jiru inni iyyuu fooloo qofaa akka inni irra isiniif kaa'u ni godha jechuudha kanaaf siitingiin isinitti agarsiisaa jiru kana lamaan sirriitti godhaan isiniin jedha kunoo akka kana keessa dhuftaniin ammas siitingii kana keessanii seentu jechuudha kunoo siitingii kana keessa akka seentaniin ammas immoo privacy settings kan jettu jirti privacy settingii kana keessa al tokkootiif ni seentu jechuudha privacy settingii kana keessa innaa isin seentanii kunoo akka kanaatti gadeesse erginni isiniif tarreessee kana keessa wanta isin barbaadantu jira jechuudha wanta isinitti agarsiisu kana ni barbaada jechuudha you can send your friend request kan jettu kana jirte jechuudha ishee kana jechuudha you can send your friend request kan jette mallattoo gaaffii dhumarra kan kaa'ee jiru kana keessa al tokkootiif ni seentu jechuudha sanii booda innaasin kana keessa seentanii wanti inni isiniif fidu everyone fi friend of friends jechuudha kanaaf isin wanti isin gochuu qabdanii everyone osoo hin taane friend of friends kan jettu jirti kana isa kana filannoo isa kana filattu jechuudha kanaaf isa kana innaasin filattanii al tokkootiif innaasin irratti cuqaastanii ofii isaatiin siitingiin kun irra isiniif ta'a jechuudha kanaaf steepii isin godhachuutti qabdanii steepin isinitti agarsiisee kana lamaan qofaadha jechuudha kanaan achi ofii isaatiin irra isiniif ta'a jechuudha wantoota kana lamaan raawwannaan jechuudha hordoftoota tiyya amma wanta gochuutti qabdanii xumurtanii jirtu jechuudha amma gara profaayila keessanii deemtanii yoo ilaaltanii addi friendiin sun badee follow batanii qofaatu irra isiniif ta'a jechuudha hordoftoota tiyya egaan kana kan isiniif ta'uutii danda'u meestii profaayilii kiyyaa isa kan biraarrattan isinitti agarsiisa kunootti iddoo kanarratti jechuudha inni sila isiniin jedhee isa kanadha jechuudha iddoo kanarratti follow qofaa akka inni isiniif taa'u kanneen barbaadantu jirtu waan ta'eef isa kana kan isin argattanii 5,000 ennaa hordoftoonni keessan isiniif guutanii ofii isaatiin follow qofaa isiniif kaa'e jechuudha addi friend kan jedhu iddoo kanarraa balleesse jechuudha kanaaf wanti isin gochuutti qabdanii xiqqoo ishee obsuu qabdu warri namoonni 5,000 hin qabnu jettan yaaddan immoo homaa rakkina hin qabu addi friendii fi follow batanii irra isiniif kaa'u waan ta'eef kunoo akkuma agartanii kan kiyya bifa kanaatiin naaf hojjetaa jira jechuudha follow kan jedhuu fi an friend kan jettu jirti jechuudha kanaaf amma fakkeenyaaf an follow yoon godhe nama kana hordofuu dhiiseera jira jechuudha kanaaf bifa kanaatiin an follow fi addi friendii bifa kanaatiin hubattanii akka kanatti irra kaa'achuu ni danda'ama jechuudha follow batanii kanaaf bifa kanaatiin hojjeta jechuudha warri akkamittan follow batanii ummadha jettanii kanneen na gaafataniif jechuudha deebiin keessa waan isiniif deebi'ee natti fakkaata jechuudha hordoftoota tiyya viidiyoon irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata jechuudha like osoo hin godhin hin bayinaas please isin jedha chaanaaliin koo immoo OTS kan jedhudha chaanaaliin koo subscribe gochuu hin dagatinaas isin jedha waan daawwattaniif galatoomaa isin jecha ciao